gaafa ilaalte san qoy nama keessaan baasnee fi ati gaaficha. Arabak ananarraa qabaane oomseen. Akkanumaan seena TikTok nam. Okay. Inumaan yuun seenne sabara sanuun geenna hin seenaa dhan ilu. Ani seena ida malan seenne. Nama biraati laa. Yaa harkaa fudhatanii amma. Ani seenaa jedhee. TikTok si timbuun an akka maakitti waan TikTok si kunoo isin as jirti. Seenee sin beeku an TikTok nama seenuun jaaladhu. Ani sagayga ani ka jedheeni gifti keessa jiru kana eenyu baasaadhaan beekuu naan jedhu. Fidii jedheen TikTokii. Fidii jennaaniin wayituma san birriin eessartii jedhan birriin jirtuu naan jettan beeku ani aga dhuftee jennaaniin booda garii mucaa argitee birrii mucaan qaqaran galchin TikTok irraa waan dubbataa turre birrii galchuu jalqabe birrii galchee guyyaa lama wayita nu dubbannu rasiitiitti erge rasiitii erginaaniin nuti bakka anin seenan leen jennan isiin imeelu mana ergite anin seenna jechuudha dhiise akkas hubadha keessa siyyuun seenna maaliif koodii qabaachuu qaba seenuufiyyuu seenuullee barbaadne dhiise bakka maaliif kan barbaadu birrii isa waan barbaadu eessa akkasiin jirtu hagam argattee birrii sun akka hin banne qofa sanuu barbaada waraqaan hin dhufee mucaan hin erge achuma addaan galle jechuu barbaade sunna fudhanna. Amma qoy akkaawuntii ishii jechuudha lakkoofsuma ishii ምናምን baname miti yoo ta'u baate mucaa kanaan dura gaafa kiyya hata musa Qoy gutak qoftu muyit raakai qoftu ila geessa Ragaaga. ati mucaa eessatti beeyta Walin beeknu ani finno walin beeknu. TikTok irratti TikTok irratti wal beeku wal beeknu. TikTok isa kana YouTube tan kan durana jalaa gubateen wal beekna jechuudha. Kana latti walin beeknu inni immoo maal jedhe yoo talbaaftee maallaqa kan koos TikTok isa fudhatettee analee nafa misiiste siifin deebisa. Kan hin baafadhe birrii kuma qoftu na dhagaye amma inni laal qoftu waa tokko si gaafadha uummata irratti keessaanis si gaafadhe ammas si gaafadha an nama kijibu addunyaa akiratti hin jaadhu. Ma haadha kiyyan taanaan ani wushatamsoo nama kijibu inuma deeggaru jechuudha jireenya kiyyatti koobaan deemaa koobaan gala wanti koobaa deemu ni beektaa nama kijiba irratti waan hin deeggarree fi namni koobaa deema jechuudha ani wushata ayi machanya mucaa walii galtaniiti ajandaa teetiin fammasaa siin jeeti moo wanti kun dhugaadha haqa himi amma Wallahi maqaa rabbi mucaa hin beeku garuu immoo nama ati wajjin hin jiraatu nama imeelii kan kee laayivii siisireessitu natti kennee naan jedhe TikTok nama sana natti kennee yoo nafa masiifte siifin deebisaa naan jedhe dawwalee daayirektii. Istaayila maaki awwala TikTokii namaa hin fakkeessina namni biraa seenuu hin danda'u koodii itti kennitu malee TikTokii biraa seenuu hin danda'u qoftuun akkanuma haasofitaati TikTokii kee ufumaa nama kennite malee TikTokii namni keessa rummoo isuma mucaa nama dheengadda baasee dhagaye illu sanii miti maallaqni amma maallaqni nu na dhagaye maallaqni nu limitii qaba inni maallaqa hunda baasee jira amma kan harkee nagarsiistetti screenshot godhadheen jira guyyaa dura geemii taphatte maallaqni sii guutee moo siin guunnee ilaaluudhaaf bani video jeetiin guys screenshot godheen jira maallaqa harkatte jechuudha maybe dheeyxee naman taane naa baasaa itti yoo jalaa balleessan booda maallaqni kun hanqanaa jechuudhaaf ragaatiin qabadhe jechuudha sini galee amma immoo maallaqni bahee jira maallaqni guyyaa tokkotti hin bahu TikTokii limitii qaba jechuudha amma keessa seentee bikka maallaqaa san guyyaa kaleessaa qarshii meeqaa qabaase guyyaa lammataa qarshii meeqaa qabaase himuu ni danda'a TikTokii. Tokkoffaa mucaan quuftuu fakkaataa zarii gadi. Quuftuu dhagaye. Amma paaswoordii jijjiirtee. Miti bariilu nama biraati. No kaseenu na ergan video na ergan nama laabii naasirreessan illee hunduma isaa keessaa baasu inni illee keessaa bahe an yaan rafaa ture ruman ka'u ijoolleen TikTok keessa namni jiraadhan malee an quba sin qabu wallahi lazim wanti ni masaa isaan video gadhiisa sin agarres kuma tokko illee nagar garuu immoo inni isaati anan yoo beekamtii na argisiisa sii deebisaa maallaqa sana baafatee daaratti na dawwalee kan eenyu itti kennee jennaan nuti gaafa nuti TikTok mucaa kenname kana mucaan kun TikTokii kan akkamis seenuu danda'a gaafii maakii si gaafatte deebiin deebis nammatti. Deebisee ka eenyu sitti kennena nama natti kenne namatti laabina sirreessi jetti sanatu natti kenne. Gaafa sanillee namni sun yoo itti kennite koodiin si bira dhufaa bara akkamis seena namni sun. Koodiin imeelii eda galgala galuu jammari ka eda galgala halkan galuu jammari ka koodiin kun kan maal. Yoo galee koodii san eenyu fuudhee itti kenne koodii san. Hin beeku wallahi laasim hin beeku narra galaa ture maanni dheetiin nama gaho. Namni rafeera.
mucaan kana TikTokii keessa jira. Ajandaa akkanaa kana Oromoo irraa dhaaba. Dhaaba bareedaa miti. Namni TikTokii kun ijoolleen Oromoo guutuun as jala jira. Warri asirra jiru illee hin beeku. TikTokii akkatti loogii hin godhan akka seenan hin beekan jechuudha. Namni marti isaatu hin beeku. TikTokii kiyya kana amma yoo ani maakitti hin kennin maakiin seenuu hin dandeettu. Hin jiru. TikTokii cabsanii ka seenan kunniin hin jiru. Nama tokkotti iyyuu himne koodiin kun maaliif narra galaa hidheetiin dubbadhe nama wajjin hin taa'aru mana keessatti dubbadhe naani kan maaliitii jedhamee madhiisan gizee sadii afur narra gale wallaahi uumaan namatti tokkotti hin himne ganama kana maroon ka'u titoo keessa namni jira naan jette ijoolleen dhuftee achumaan keessa galee ilaala achiin daarettiin haa dawwalamaa ture immoo achumaan daaretti sana yeroon kaasee dhuti titoo keessa anatu jira yoo tolbaaftee kana kan nagootetti aanan nafa misiste sii deebisaa kanatti kan immoo nama laayivii sii sirreessuun aan jenna nama laayivii naa sirreessu sana immoo dawwalee gaafa deessas keessaa baasee roon jedhu inni amma keessaa ba'e. Oke, namni mana keessa baasee Uftu, nuti bandee no waan ati jettu kana tokko isaan fudhan. Emaila kee mucaan si sirreessu sun loogiin hin godha. Yoo emaila loogiin hin goone mucaan koodii kennuuf hin danda'u namni biraa TikTokii kee seenuu hin danda'u. Anuu seenuu hin danda'u. Emaili isa naabane gaafas emailis. Mucaan nama birii si baasu sun kakaa dhiyoo birii si baasaa ture sunmoo. Meelis sana bane inni immoo hanquba hin qabu jedhee dhufee amma keessas na darbadhu isas darbadhu dhee na argisiise isatu imeelii naa bane gaafa sanaatti. Mucaa kana eessa wal beektan atamu mucaa TikTok irratti seenu kan. Isatti immoo isa akkasittiin jaangaan hin beekan inni biyyaan hin beekaa asirrattis immoo TikTok sirreessuu beekaa achumaan adii gaafa dheen TikTok. Amma kaanii miti katii sirreessu ka birrii sii galchu san hin jenneen. Ka amma keessa taa'u diimaa kana kasi fakkaatu kana eessa beektaa siin jedhan. TikTok irratti beekaree. Oke, keessa waliin haasa'itanii? Laa waliin haasa'u. Argitee yuun beektu keessan? Wallahi laazim waliin haasofnu. Kanatti kenne namaa naa jedhe kanatti kenne namaa TikTok irratti fakkeenyaaf TikTok kee deeffachuudhaaf immoo yoo aanaan femisistellee sii deebisaan hin jedhe daarettee itti daballachumaan maal nenneen jedhe eenyu ta'eedhoon jedheen gaafachiin jammaru silkiin irratti cufe. Mucaan kun ka birrii si baasu mucaa sani share godhamee fidaa mucaa amma TikTokii keessa seenu kun jira mucichi inni TikTokii keessa inni si bilbile kun inni TikTokii keessa jiru kun nama sani dheessa jira koodii san yoo hin argatin seenuu hin danda'u barri koodii san akkamitti argatee seenuu hin danda'u. Uftu eessa jira Saawudii jira moo biyya Itoophiyaa jira mucichi? Ani sittin beekan bakka inni jira dhaggeeffadha. Amma dubbii kana jira. Asi cufaati TikTokii ilaali. TikTokiin biyya irraa seenes. Telefoona inni itti seenellee iPhone ta'e Oppo ta'e waa hunda ni hima TikTokiin. Sigalee maallaqa illee guyyaa kam akka dabarsee ni hima. Yoo guyyaa sadii wal jala dabarsees ni hima. Yoo arra dabarsees ni hima jechuudha. TikTok huሉንም ነገር ይናገራል. So achumaan kana waan akkana kana dasin jiru sinigalee waan taane jechuudha. Kana keessaan si waliin haaseeti yaa quftu waan hundaa uummata irratti wanti jechuun bareedaa miti. Wallahi wabillahi በጣም ይደብራል maal jechuudha isa. Hai. Piroomi keessa aankiyya gaafa hatame isaan kiyya isinitti meeramti guyya eessatti sa'aatii kam wajjin akka seeninni agarsiisa Google Chrome. Ganama kana subii imeelii Itoophiyaa sa'aatii 11 dha birrii maallaqa isa yeroo sanatti baahamedha. Maallaqni immoo limitii qaba fakkeenyaaf anamma anumti ani yeroo baay'ee kan hin baasaa tureyyuu fakkeenyaaf gaafa birriin taneetu guyyaatti anamma 600 ol baasuu hin danda'u limitii qaba sii galee. Oye amma isiin geemaa dhaggeeffatu. Amma dubbiin akkami maaki akkami dubbiin beektaa? Dubbiin feemasii wal godhu na fakkaate nama kanaaf galutti jabaadhaatti fufa. Akkasi. Bakka dubbiin feemasii wal godhuudha. Nuti Oromoon gowwaadha asirraa nama gargaarraa iyyaa oolla dubbiin masan na fakkaate. Na dhageessaa qoftu ati laal wallahi wabillahi rabbii gaditti jechuun rabbii gaditti nuti rabbii gaditti waan feete osoo taatee jechuun nuti jalaa hin hafne jechuun anas ta'e asliis ta'e tokko faarratti dhaggeeffadhaaf nitti himatu wallahi laazim waan barbaadan irra kaamale waa'ee femisma waa'ee maalii nafichisiisi bannaatish laal rabbii gaditti asliis ta'e anas ta'e namni qabatee deeme wallahi
rakkoo feete keessaa illee si baasuu dandeenya jechuudha. Osoo Oromoon dura duultutu rakkoo feete keessaa si ni baasa. Garuu kijiba irratti rabbiin narra gaasin deeggaru si galee. Kanaafuu keessaa walitti haasoineeti si nagarsiista akkamitti waan hunda jechuudha. Ani TikTok sirraan fudhadhu fuudhee ilaalu iskiriin riikardi naa gootee waa hundaa'u laallaa jechuudha. Yaa akkas. Kanaafuu amma ani kubbaa ilaalu deemaa nagaan tura guys. Nagaatti quuftu yoo gabbaata naa bilbilime akkaawuntii wayii sirraa barbaada. Yoo baate Ayi maakush bakka haa ta'u bakka yoo nama yookaan intanii barbaadan immoo nama sana sinii quunnama ishii sibira iyyuu hin jira miti Fuad. Yoo dhugumatti kan hatame ta'e ni baasa. Kila qoy isin jarana nama bakka walumaa galatti akkaawuntii nama kenname walumaa galatti. Ummata na dhaggeeffadha. TikTokiin isii namucaan kun osoo haatuu fedhe maal godhaa viidiyoon as ba'a. TikTokiin bar maallaqa guddaa keessaa qaba bara obboleeyyan kiyya. TikTokii isla hattuu ta'e maallaqa keessaa fudhateetuma akkasumas loogaawutu godheetuma bikka itti seenes loogaawutu godhee waa hunda loogaawutu godhee. Maaki dhagahimee waa siima. Dhagahimee takkatti. Hattuun viidiyoon baay'ee dhagahimee maaki mucaa birrii qara baasuuf kaan beeytaati. Hin beeytaa miti. Birrii giiftii kennaafii tura. Mucaa giiftii kennaafii turan kana kabiraattu jira. Geemii dura ka baasuuf mucaan sun amma quuftuun maal jetti mucaa santu mucaa kana kenne iimeela kanaa bane kanaa jetti mucaan sun osoo hatuu barbaade ufuma ofiitii hataa ufuma ofiitii seena malee mucaan sunillee fuudhee mucaa kanatti hin dabarsu birrii kana duraallee isa sii baasaa ture gaafa amma dhiyoo tana wal qabne meetu birriin teetii Isa keessatti dabarseedhaan jiru bara amma isa bakka sin teessitti dabarse. haasawa nama ani laala illu na nagee haasawa ijoollee keessa seenuu dadhabeen jira warra balkaaba maaliif jennaan namni si hime ati feemasiidha si galee ani mee waan anaa miidiyaa kanarra boo harkitee anaa nama arrabsu harkitee anaa ajandaa xixiqqoo jala deemu harkitee hin agarre si galee namni ilmoo nama guddaa ta'e waan hin taane hin dalagu si galee miti amma qaallichi kun osoo maallaqa hatuu barbaade wanti viidiyoon isa baay'isumaadhaan amma osoo hatuu fedhe maallaqa keessaa fudhadheetuman ka'ee deema jechuu dhumattee bar. Ana tutu keessaa nan baastu maanis ol bahee sini madhuu keessaa na baasi keessaa bahii nan didee dhaqee nan immoo akka sadanii ka'u maallaqiyyuu keessa hin jiru. Deeqaa tokko maallaqa baasee risiita jedhe olla baasi na himinaa. Obsime maallaqa keessaa baasee risiita na ergeen jenne. Inni ofiisaatti keessaa baafate kan maallaqa maal gochuu hin danda'a. Sambo da risiita si erge. Maaki dubbiin makam ta'e beekta waliigalatti mucaan quuftuu mucaa kennite yookiin mucaa kaantu kennette quuftuu suma itti kenne birriin hatamnaan dhufte ajandaa godhaa jirta birrii teellee irraa fudhadhu Oromoo ajandaan tempilis ankanuma siin jedha walla ajandaa godhaa jirta beekan birrii awwalamaa akkaawuntii namaakitti hin kennin nama Oromoon irraa sii fuutu jecha siin jedha fuutee mucaa kennite deemtee waan Oromoon si qarqaare. Baafatu hin dandeenye yeroo sana qeerroodhaan illee dhaabatu na baasi yeroo na baasi kun itti agarsiisee galgalayyuu keessa jira. Quuftu na dhagee anaaf asliin sibil bilee asliin na bira ture gisee sani maal siin jenne maallaqa yoo kabaasu barbaadde asliin maakii si haa baastu garuu xiqqishoo irratti geemii taphadhu kaayyoo irra keenya waamee akkasitti haasoinee turree miti waan waliin haasoinee hunda asirra himuun qabu bar laazima. Aslan yoon fakkeenyaafuu ani osoo hin jiru illuun ni jira asliin ni jira maantu amma I don't know mucaan beekamtii jechuun feemasan ta'uu barbaada kara kanaan feemasa ta'uu barbaadeeti siin jeeti. Yeroo dubbatan jala dubbatan siifin dawwala bakka agarsiisu fi siifin dawwalaati achi booda dhuftee uummata ibsitaa fi kalas dhiisuu barra. Uummata maal godhaa ibsa dhuftee ibsita malee ansarraatan nyaateeti akkami addisatu. Maal godhaa irra deemtee uummata ibsaa. Maal jala dubbatture yeroon sinii ibsu mana jala maa dubbatture isin. Achicha maalaki achi. Ati abeette gaaba. Gabbo amee an kubbaan nageesse kubbaan laalaa illu. Ayyee maakush kayyee giftiti galatoomi gabaadhi bakka. Qoftuu bilbili maalsi barbaada itti gabbuuti. Nagaatti maaki.
durriyyee fuulli kurumbaa fakkaatu hundatti imeela kannite hay maal jechuudha isa kubbaan geesse guys gabbee laala as wifi waan jiruuf as bira dhufe nagaatti